Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuunee jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan ta'u isin bira haa geessu isiniin jecha. Akkasuma arraan tana xiqqoo walaloota akka qabadheetiin dhufee jira. Walalooti hanga xumuraatti na dhageeffadhaa. Namuu bakka jirtanii walaloodhaan sagalee waan dandeessan sirbaan gargaarsaan humnaan qabeenyaan waan dandeessu hundaan Oromoo ta'e bira dhaabbachuu qabda jechuudha. Saba kee saba bal'aa osoo ati jirtu namni gargaaru tokko hin jiru. Saniifuu saba kee cinaa dhaabbachuu qabda waan dandeessu hundaanuu dandeettiin namuu waan dandeen karaa danda'uun gargaaruu qabachuu. Kan biyya keessa jiru, kan biyya hambaa biyya alaa jiru waan dandeessan hundaan akkaniif saba keessan cinaa dhaabbattanii saba keessan gargaartan niin beeka. Xiqqaa fi guddaadhaan dhalaa fi dhiiraan ka'anarra beekus meeqaa jira. Anis akka mataa kiyyaatti ibsachuun fedha. Akkasitti waan dandeenyuun saba keenya saba billaa bira dhaabbachuu qabna. Warri biyya hambaa jirus sagalee waan dandeessan qabeenyaanis bira dhaabbachuu qabna. Hanga lubbuun nu keessa jirtu Oromummaa teenyaaf ni duuna. Amantii teenya saba keenya Oromummaa teenyaaf dura duuna jechuudha. Oromoo lubbuu tiyyaan dura dabarsa. Bagaan Oromoo irraa dhaladhe alhamdulillah akkanatti nuti ammoo waan dandeenye hundaan Oromoo teenya bira dhaabbachuu qabna. Sagaleedhaan humnaanis warri biyya jirus humnaan itti jirti qeerroo fi qarreedhaan takkaa ta'anii hin beekan. Saniifuu cinaa dhaabbadhaa waan dandeessan hundaanuu Oromoo tiyya saba bal'aa kanarra beekus meeqaa jira. Akkasuma yaada isinii dabarsu jira. Anis gama kiyyaan akka wallaalummaa kiyyaatti niin dabarfadha jeetii yaada qaba. Akkasumatti akkanarraa furattaniin isiniin jaa. Akkasuma walaloo xiqqoo takkaan qabadhee dhufee kana beeku na beeka kana hin beekne an Burqaa Jamaaliin jaama. Dhalataa Haramaayaati. Ilma Oromooti. Saniifuu akkanii fi wal barannee khawal hin beeknellee wal baratee khawal beeku wal beeka. Yaadaan namuu waan dandeessaniin ol baatanii garsiiftanii alagaa injifachuu qabna insha Allah. Rabbi wajjin hanga lubbuun nu keessa jirtu irrumatti duulla nutis waan nu godhuu danda'an tokko hin jiru. Goota meeqa durirraa kaasee bakar waareerraa warra isaan duraarraa kaasee goota meeqa fixama jiran hanga ilaa Hacaaluu boodallee dhumaatuma jira jechuudha dhalataan Oromoo. Saniifuu isaan dhuman jennee nuti abdii hin murannu ittuma deemaa jirra. Ammallee isaan irraa takkaa dhaabbannee hin beeku. Borullee akkasumatti itti fufa jechuudha. Bakka jirtanii hiriiraanis hiriira baatanii mirga keessan falmachuu qabda. Warri biyya hambaa jiru hundi keessanu namni nu gaafatu tokko hin jiru. Lubbuun tokkoma malee lama hin jirtu. Ni beeytan isin hundinuu. Saniifuu nama keenya bira dhaabbachuu qabna saba keenya bira. Yoo nuti bira dhaabbanne ka bira dhaabbatu hin jiru. Yoo nuti isaan bira dhaabbanne namni biraalleen irra nu gargaara. Saniifuu alagaa injifachuu qabna. Bakka jirru waan dandeenyu hundaan irratti duuluu qabna. Nafxanyaa keessaafuu nafxanyaa gad isaan deebisuu qabna insha Allah. Mililik bira galan insha Allah yoo Rabbi jee. Mililik biratti guyyaan isaanii dhiyaatee jira silaa. Saniifuu ta nafxanyaatun hedduu takka nama oowwisti. Goota meeqaa hidhaa jira. Jawaar Maammadii hidhaa jira. Baqqalaa Garbaa hidhaa jira. Isaan qofaa miti qeerroo fi qarree meeqaa hidhaa jira. Artistoota keenya bakka isaan jiran hin beeknu nuti. Shabakaan niitoorkiin biyyaa hin dalagu akka isaan keessa jiran takka hin beeknu jechuudha. Saniifuu bilbilaan wal quba qabus wal quba qabaa. Nutis dubbisu jirraa warra biyyaa isaan Jawaar faallee dubbisu baannu nama isaanitti dhiyaatu dubbisaatuma jirra odeeffannoo quba qabnaa jechuudha. Saniifuu warri biyya hambaa jirtanis bilbilaas irraan dhaabinaa akka dawwalu jirtanis niin beeka. Irraan dhaabinaa waan jiru hundaa'u hanga niitoorkii gadhiisanitti dawwalaatii gaggaafadha warra biyya keessanii hundi keessanuu bakka jirtanii. Namni waan nu godhu waan takka hin jiru. Namni tokko ka waan nu godhu hin jiru. Oromummaa teenya falmachuu qabna. Mirga keenya falmachuu qabna. Bakka jirru hundaa kaane yoo nuti hin falmanne kan falmatu hin jiru jechuudha.
saniifuu dhiiraa fi dhalaadhaan kaanee gootota wareegame san waan isaan bakka isaan itti dhaaban san nuti achirraa fuunee deemu jirra karuma sanirra qabannee karaa sanirra haa deemnu. Akkasii galatoomaan isinin jaa gama walalootiyaattiin isin akkana dhageeffattaniin fadha walalootiyaa xiqqoota kan qabadee dhufe. Abiyoot faa keessaafuu abiyoot ilmaa kaasaayee kana irra duuluu qabdan bakka jirtani. Wanni inni nu godhu waan takka hin jiru. Fagaattuma wayin isin godha jee deema hanga waa harka jiru kana rasaasni nama dhaa nama takkaa filama. Oromoon dhalachaatuma jira. Oromoon ni dhuma isaan Oromoon akka firii bishingaati hin dhumtun maa hidda dachii jala dachii torban dachii keessa jira nuti achi keessaa ol burqina akkanatti. Saniifuu namni waan takka waan godhu hin jiru bakka jirtanii mirga keessan falmachuu qabdan. Waan dandeessan hundaan akkasii akka walalooti yanaa dhageeffatanii isinin jaa isinii dheereesse. Akkam nagayaa jirtu Oromootoo jirtu jirra jirra jedha alagaan haa duutu jirra jirra jedha nafxanyaan haa duutu jiruu teenyan fadhan nafxanyaan Minilik Bakar Waareerraa hanga Jawaar Mahaammaditti dargiirraa kaasee hanga Abiyootitti durirraa kaasee hanga ammaatti goota meeqaas fixan ija Oromoon qabduuti goota meeqaas fixan ija Oromoon qabduuti kamtu irraa hafee hanga Hacaaluu Hundeessaatti kamtu irraa hafee hanga Hacaaluu Hundeessaatti Hacaaluu Hundeessaa qofaa miti ajjeesaatuma jiran hanga ammaatti garuu Oromoon hin dhumtu garuu Oromoon hin dhumtu meeqa kan isaan caaluutu hafeeti. Yaa Abiyoot Zinnaash nu sobdee ol baatee barcumarra teessee dhiiga ilmaan Oromoo meeqa dhangalaaftee akkana sii naftu guyyaan kee dhihaate Rabbiin si haa galchu akka Minilikitti atii fi warra soddaa keetiillee waliin isin haa galchu bakka irraa hin dhufnetti atii fi warra soddaa keetiillee waliin isin haa galchu bakka irraa hin baanetti. Oromiyaatu haadha nama hundaa alagaan si nyaachuuf ilkee qaratteetuma lafaa ol kaate qaqqabachaa. Yaa Oromoo tiyya hin rafinaa kaa'a lafaa bakka jirtaniiti hanga yoomii Oromiyaan alagaaf gabroomti. Oromoo taatee kan callise wallaahi Oromoo taatee kan callise wallaahi haqni gootota wareegamee isin haa qabuuti. Goota meeqaa hidhaa jira ija Oromooti Oromoo tahuu qofaaf kan hidhameeti. Atoo maal goota isaan hidhamnaani waan dandeessu hundaan haqa kee falmadhu alagaa akkasitti injifadhu waan dandeessu hundaan haqa kee falmadhu alagaa akkasitti injifadhu. Yoo akkasitti qeerroof qarreen kaane galmaan keenya qabsoo gootonni keenya itti wareegame garuu kan Oromoo fakkaatee garaaf jecha Oromoo galaafate garuu kan Oromoo fakkaatee garaaf jecha Oromoo garaafate arkuuf teessa guyyaan kee geesse akkana sii naftu yeroo yeroon geesse akkana sii naftu yeroo yeroon geesse. Isinuu guyyaan keessan dhihaate ammaahuu qarreerra jirtan warri alagaa taate gad isin haa darbu bakka takkatti bakka irraa hin baanetti. Akkasuma walaloon tiyyaa hanganumaa hangaanta biraa qabadhee dhiyaadhutti isinii dhufutti inshaallah arraaf hanganumaan qopheessee jira. Namuu bakka dandeessaniin walaloodhaan warri artistoonni keenyaas sagalee teessan muuziqaa keessan gadi dhiisaa waan dandeessan hundaan karaa warra diraamaa danda'us waan dandeessan hundaan jechuudha. Sagalee teessan falmadhaa mirga keessan falmadhaa alagaa injifadhaa bakka jirru kaanee haa falmannu. Qeerroo fi qarree biyyaa dhumaa jiran isin hundinuu quba qabdan isinirrallee hin beeku kanarra beekus meeqaa jira. Anis akka yaada kiyyaatti yaada dabarfachuun fedha. Saniifuu bakka jirru kaanee qarree fi qeerroodhaan hundi keenyaa'u jechuudha. Oromoo teenya cinaa haa dhaabbannu bakka jirru hundi keenyaa'u. Namni Oromoo ta'e namni dhugaan dhiiga Oromoo qabu tokko quuqama Oromoof ni qaba. Warreen akkanatti biltsiginnaa maaree jee Abiyoot Kaasaayee jala deddeemulleen hundi isaaniitu Oromummaa takka waan takka hin qaba. Warri garaaf jecha bitame jennu kun hundinuu
dhiiga oromummaa mushakkala jaaniin arabni wal keessa laaqiidha jechuudha. Dhugaadhaan qulqullummaa oromoota kan qaban. Saniifuu osoonii fi obboleessi isaanii osoo oromummaa dhugaa qabaatan obboleessi isaanii, obboleettiin isaanii, abbaan isaanii, firriyaaliin isaanii, oromoon isaanii osoo dhumaa jirtu rasaasaan jechuudha. Akkasitti Abiyoot Kaasaayee hin deeggaran. Ammaan tana Hacaaluu Hundeessaa Rabbiin bakka jirutti wanna haa ta'uufi biyya irraa sablisu. Isaan ammoo inni lubbuudhaan kutee jira. Isa jiruuf ammoo ija banadhaa Oromoo bakka jirtanii. Ija keessan banadhaa. Jawaar Mahammadii hidhaa jira. Ija Oromoo ija teenya. Ija teenya lubbuu teenya. Isaatu hidhaa jira. Isin ammoo callistanii hin rafina Oromootiyya bakka jirtanii. Isinirrallee hin beeku. Bakka jirtanii kaa bakka jirtanii. Hundi keenyaa'u. Nuti fakkeenyaaf amma an akka mataa kiyyaa Suudi Arabiyaa keessaan jira. Biyya Suudi Arabiyaa ni beektan hundi keessanu. An gama kiyyaan jechuu yoonii fi sagaleedhaan akkanatti taatee yookaan dandeettii qabeenya kiyyaatiin yoon gargaare waan hin qaburraa jechuu. Yoo akkas ta'e malee biyyi tun biyya abbaan biyyaatu keessatti mirga isaa onna ta'uu hin dandeenye. Nuti sanirraa dalaganneetuma gallee akkana sagaleedhaan yooniif taate malee hin dandeenye waan ta'eef akkasitti galatoomaan isinii jaa bakka jirtanii jabaadha hundi keessanuu.